gaddam mucaan qabsaa Oromoo ilma Obbo Baqqalee Garbaa Naa'ol Baqqalaa Garbaa kan jedhamu Bishooftuu magaalaa Duukamitti du'uunsaa dhaga'ame. Du'a Naa'ol Baqqalaa Garbaatiin wal qabate akkamittiin du'e maaltu isa mudate jechuudhaan namoonni baay'ee nu gaafachaa turani. Kanaafis immoo akkaataa du'a Naa'ol Baqqalaa Garbaa qoranne isin biraan gahuudhaaf deemaatee jirra. Hanga dhumaatti qophii keenya faana bu'aa. Qubee miidiyaa subscribe godhaa. Yaada keessan koomentii jalatti nuu qoodaa. Qophii keenya faana bu'aa isiniin jenna. Akkuma beekamu Obbo Baqqalee Garbaa qabsaa mirga namoomaa ture. Uummata Oromootiif aarsaa hangana hin jedhamne nama kaffalanidha. Obbo Baqqalee Garbaa umurii isaanii guutuu mana hidhaatti marmaraa kan dabarsan yoo ta'u, maatiin isaanis rakkoo kana maraa isaan waliin dhandhamaa waggoota hedduu dabarsaniiru. Haa ta'uti garuu Obbo Baqqalaan waggoota muraasanas KFO keessaa bahuudhaan gara Ameerikaa deemanii koolugaltummaa gaafachuun isaanii ni yaadatama. Obbo Baqqalee Garbaa qabsaa mirga dhala namaa kan ta'e, jiruuf jireenya isaatii fi maatii isaa qabsoo Oromoodhaaf nama olii gadi facaasedha. Egaa hiree maatii Obbo Baqqalee Garbaa bara wayyaanee mana hidhaatti marmaranii abbaa isaaniitiif galaa fe'aa kan turan, akkasumas immoo isa waliin hidhamaa turuun isaanii ni yaadatama. Saamii Baqqalee Garbaa, Boontuu Baqqalee Garbaa dabalatanii sababa abbaa isaaniitiif hidhamaa turuun isaanii ni yaadatama. Yeroo dhiyoodhaanas ijoollee Obbo Baqqalaa Garbaa 3 gara Kanaadaatti yoo baqatan, Obbo Baqqalee Garbaa immoo gara Ameerikaatti imaluudhaan achumaan achitti hafanii koolugaltummaa gaafatan. Ilmi isaanii guyyaa har'aa kana addunyaa kanarraa boqote immoo Naa'ol Baqqalee Garbaa kan jedhamu biyya keessatti hafee biyya keessa jiraachaa kan ture yoo ta'u, du'aan addunyaa kanarraa boqochuu isaatu dhaga'ame. Dargaggoo Naa'ol Baqqalee Garbaa umurii isaa waggaa 33tti addunyaa kanarraa boqote. Naa'ol Baqqalee Garbaa akka lakkoofsa warra faranjiitti bara 1993 dhalate, bara 2026 addunyaa kanarraa boqote. Guyyaa har'aa kanas sirni awwaalcha dargaggoo Naa'ol Baqqalee Garbaa bakka abbaa isaa fi maatiin isaa obbolaawwan isaa hin jirretti, bakka firoottanii fi namoonni biroo argamanitti guyyaa har'aa magaalaa Duukamitti sirni awwaalcha isaa gaggeeffameera. Egaa wanti garaa nama nyaatu Obbo Baqqalee Garbaa awwaalcha ilmoo isaanii irratti illee hin argamne. Egaa bu'aa bayiidhuma qabsootu kana qaba. Egaa namoonni baay'een Naa'ol Baqqalee Garbaa ni ajjeefame moo umurii kanaan haala kamiin du'e kan jedhan gaaffii yeroo kaasan ni dhaga'ama. Haa ta'uti garuu odeeffannoo amma qabnuuti harka namaan osoo hin taane ofuma isaatiin dhukkubsatiin addunyaa kanarraa lubbuun isaa akka dabarte kan odeeffannedha. Egaa Baqqalee Garbaa namni wallaalee hin jiru. Obbo Baqqalee Garbaa qabsaa gara laafessa namummaa qabu, nama quuqama Oromummaa qabuu fi jiruuf jireenya isaa maraa nama Oromoodhaaf kenne, umurii isaa guutuu nama jiraatedha. Obbo Baqqalee Garbaa nama hidhaan ajjeechaan doorsisni gadi isa hin qabnedha. Nama dhugaa Oromoo dubbachuudhaaf duubatti hin deebinedha. Baqqalaa Garbaa goota Oromoo lubbuudhaan jirudha. Baqqalaan barsiisaadha, hayyuudha, qaroodha. Hayyuun Oromoo qabsaa'aan kun uummata Oromootti ajjeechaan baay'ate. Qaroon hayyuun Oromoo ajjeefamuun waan baay'ateef anis du'eem ilmaan Oromootti boo'ichaa fi gadda hin dabalu, yoon jiraadhen irra uummata kana fayyadaa jechuudhaan umuriin kiyyas gara sooramaatti waan deemaa jiruuf lubbuu kiyya oolfachuudhaaf bakka lubbuu kiyya wabii qabduun jiraadha jedhanii gara Ameerikaatti godaananii. Silam hayyoo kanaaf kun hin malu ture. Yeroon umurii isaanii keessatti jiran kun silam yeroo ta'anii itti boqotanii bu'aa qabsoo isaanis itti dhandhaman ture. Haa ta'uti garuu qabsoo isaanii waggoota hedduudhaaf gaggeeffamaa ture. Harkaa butamuudhaan sirni cunqursaa uummata Oromoo itti fufe. Obbo Baqqalee Garbaan immoo
kana taa'ee in ilaalu jedhani. Kana jechuun garuu qabsoo Oromoo keessaan ba'a jechuu miti jechuun isaanii ni yaadatama. Akkuma beekamu waggoota dheeraadhaaf obbo Baqqalee Garbaa miseensa KFO kan turan yeroo dhiyoonas garuu KFO keessaa bahuu isaanii beeksisaniitu turani. Obbo Baqqalee Garbaaf sababa achi keessaa ba'aniif kan ibsanis haala kana keessatti qabsoo karaa nagaa gaggeessuun hin danda'amu jedhani. Yeroo namni ajjeefame yakka tokko malee abiddaan waadame boolla qotadhu jedhame nama fayyam boolla qochisiisanii itti awwaalanitti qabsoo karaa nagaa gaggeessa jechuun dhiigalmaan Oromootti taphachuudha jechuudhaan obbo Baqqalee Garbaa qabsoo karaa nagaa keessaa obbaasuun isaanii ni yaadatama. Kana gochuun koo garuu qabsoo Oromoon dhiisa rakkoo Oromoon dubbachuu dhiisa mirga saba koo falmuun dhiisa jechuu miti jedhanii OMN irratti dubbachuun isaanii ni yaadatama. Egaa hayyuu qaroon kun oolmaa guddaa uummata Oromoo bira namni qaban kun ilmoo isaanii kechuun guyyaa har'aa kana obbiraa dhabaniitu jiru. Egaa kan du'e hin galuun namnis immoo du'a hin oolu. Haa ta'uti garuu du'a yeroo hin malle namatti dhuftu kanatu hedduu nama guba. Obbo Baqqalee Garbaaf maatiiwwan Baqqalee Garbaatiif Waaqayyo jajjabina haa kennu jennam. Ayyaantummaan isaa dhaloota kana waliin haa jiraatu jennam. Kun qubee miidiyaadha. Qubee miidiyaarra oduu fi odeeffannoo isin biraan ga'a turre kan hangamaa turedha. Qophii biraatiin hanga walitti deebinutti qubee miidiyaa subscribe gochuu hin dagatina. Yaada keessan immoo koomentii jalatti nu qodaasin hin jenna. Viidiyoon kun immoo namoota danuu bira akka gahuudhaaf laayik godhaa haa facaatuu isiniin jennam. Qe'ee nagaarra jiraadhaa.